Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Ashaa Indaka jirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a meeshaa nama lama qabannee dhufne. Yoo xiqqaate meeshaan kun makiinaa lamatti ka'e malee waan ka'u natti hin fakkaatu. Haa ta'u garuu nuti yoo danda'amaa ta'e makiinaa tokkotti feena. Yoo danda'amu baatee haalli nu mijoo baatee yookiin immoo makiinaan nu ga'u baate mootu makiinaa biraatiin feena jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa warroonni chaanaalii Ashaa Indaka jirtuu fi chaanaalii keenyaaf haaraa taatan jechuudha. Subscribe gochuun gama chaanaalii keenyaa kottaa. Warroonni immoo maamila keenya taatan immootu hiriyoota keessaniif share walii godhaa jechuun dhaamsa kenna. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa mee akkuma argaa jirtan kana xiqqoo daawwadhaati. Achiin booda Ashaallee salaama isiniin jetti. Hayyee daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun raanfatina amma meeshaa obboleettiinna masaratti baqqalaa fi obboleettiis qabannee dhufnee jechuudha. Daawwattoota keenyaa obboleeyyan lamaanii nama lamaan xalabatanii iddoon deemumootu boqojjiidha. Daawwattoota keenyaa gadhuma viidiyoo keenyan wajjin turuudhaan meeshaan kun gatiin isaa meeqa akka ta'e meeshaan kun maal akka ta'e takkaa zoorsee kadiir ijaanis isin agarsiisa. Garuu mootu isin agarmaan wajjin turuudhaan gatii isaa hubachuu dandeettanii warra jechuu barbaadan lakkoofsa viidiyoo keenyaa Duwwaa 977 66 shantama jechuudhaan imo WhatsApp Telegram qabna garuu karaa WhatsApp ittiin qotta daddaftanii keessummeessine isin galchina. Daawwattoota keenyaa amma kallattiimaan gara meeshichaa isin dabarsina haga dhumaan wajjin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana tokkoon tokkoo isinitti maarti jechuudha Ashaani. Hayyee daawwattoota keenyaa amma meeshaa obboleeyyan teenyaa gatii isaa wajjin isinitti himan isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa soofaa akkana bareedu kana hojjenneefii jirra. Asumatti immoo biffee isa wal fakkaatu qalamii isa walitti dhiyaatu hojjetameefii jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa soofaa kana kun akkuma argitan kana beebitiraas fi wantoota isa barbaachisan hunda isaa asitti immoo xarapheezaa isa fakkaatu irraa hojjetameefii jira. Asitti immoo akkuma argitan kana yeroo namni manatti baay'atu soofaan gizee qannasu soofaan gizee hin geenne kun ni barbaachisa jettee kan hojjetameefii jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa firee afur qabdi kuna asii lama qabdi jechuudha. Daawwattoota keenyaa soofaan immoo kana fakkaata. Gatiin soofaa kana yeroo ammaa kanatti qarshii 75 jechuudha. Daawwattoota keenyaa xarapheezaa garaachaa wajjin kana fakkaata gatiin isaa. Daawwattoota keenyaa asitti illee biffee qabdi jechuudha. Obboleettiin teenyaa biffeen kun immoo akkuma argitan kana lama tokko hojjetatan jechuudha. Daawwattoota keenyaa kana fakkaata biffeen. Gatiin biffee kana yeroo isaan ajajanitti kanarra xiqqaadha. Yeroo ammaa kana garuu dabalee jira. Amma qarshii 30 yeroo ammaa kana warra jechuu barbaadan asitti illee akkuma san biffee wal fakkaataadha. Gatiin isallee wal fakkaataadha jechuudha. Daawwattoota keenyaa garanatti immoo TV standii qaban jechuudha. Daawwattoota keenyaa TV standiin isaaniillee soofaa isaaniitti gadi dhiyaatudha. Akkuma argitan kana TV standii baay'ee bareedu taatedha jechuudha. TV abbaa inchi 32 isii qabattuudha. Nu haala kanaan TV abbaa inchi 32tiif qophoofteerti jechuudha. Daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Jalaan mootu masaabaa lama qabdi jechuudha. Daawwattoota keenyaa kun akkuma argitan kana asii masaabaa qabdi. Asii immoo iddoo abaaboo adda addaa naqatan qabdi. Asiin immoo banaa ta'uun isaa TV gizee kaartoonii keessaa ba'e kallattimaan girgiddaa irratti masqayaan qabsiisuudhaaf baay'ee bareeda jechuudha. Mana irratti gizee galetti kana fakkaata. Gatiin TV standii tanaa qarshii 15dha daawwattoota keenyaa. Kan itti aanu kun obboleettiin toon illee akkasumatti qabdi. Kun immoo soofaa isa wajjin kun immoo soofaa kana wajjin hojjetamee jiru. Daawwattoota keenyaa meeshaa isaanii itti yaadanii akka maashi ta'utti yeroo hedduu fotoo irra deddeebi'anii erganii maraxasaniiti jechuudha. Daawwattoota keenyaa nullee akka isaan ajajatanitti fakkeessinee hojjenneefii jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa kana fakkaata. TV standii lama qabanii biffee lama qabanii algaa lama qabanii soofaa lama qabanii kun soofaan kunillee asitti kana fakkaata. Akkuma argitan kana kun teessoo xixiqqoo tana qaba jechuudha. Daawwattoota keenyaa beebitiraasii qaba. Akkuma ajajji isaaniitiin haala kanaan bareeda hojjetameefii jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa gatiin soofaa kanallee akkuma saniiti. Akkuma kunillee xarapheezaa garaachaa qaba jechuudha. Teessoon xixiqqoon tunillee teessoo akkaan taa'uudhaaf namatti tamachaatudha jechuudha. Daawwattoota keenyaa haala kanaan gizee soofaa bichaa osoo hin taane tana bakka bakkatti illee siisanii baraandaa jalatti iddoo barbaadanitti taa'uudhaaf nama fayyada jechuudha. Daawwattoota keenyaa akkaan bareeddi. Kana fakkaata meeshaan obboleeyyan teenyaa kallattimaaniin gara algaa dolaaba qaban jechuudha. Daawwattoota keenyaa gara sitti isin dabarsa. Haga dhuma viidiyoo keenyan wajjin turuudhaan share like subscribe gochuun hin raanfatina. Asitti immoo kun akkuma argitan kana dolaaba akkaan bareedaa ta'e kana algaa hojjetameefii jira. Kunoo kana fakkaata. As keessatti bakkee uffata itti daraddaran qaba jechuudha. Daawwattoota keenyaa dachaasanii asitti immoo tuyyuu asitti immoo tuyyuu daawwattoota keenyaa bakka uffata itti fannisan qaba jechuudha. As jalaa immoo masaabaa tokko qaba daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Masaabaan kana itti galatti hin galle
Asillee uffata dachaasanii iddoo daraaratan qaba jechuudha. Daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Asii immoo iddoo akka direesiingititti fayyadaman qaba jechuudha. Daawwattoota keenya direesiingii yookaan tasriyaa isaan akka hin barbaachifneef haala kanaan kunoo masaabaa qaba. Asii immoo balbala qaba kun akkuma argitan kana waan barbaadde jala naquu dandeetti. Asirratti immoo waan barbaadde daradaruu dandeetti jechuudha. Daawwattoota keenya sanbichaa miti as keessatti immoo kunoo akkuma argitan kana madardara qaba waan ta'eef wanta barbaadde sirra daradarte asirratti teettee waan barbaadde irra sirreeffachuu dandeetti. Akka tasriyaatitti illee akka dolaabatitti illee walirratti hojjetame jechuudha. Daawwattoota keenya algaan isa kana wajji hojjetame immoo kunoo algaa kana jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata algaanis komodiinoo lama qaba. Akkuma argitan kana firaashni koomfartii wanti isa barbaachisu hundi irratti galee jira jechuudha. Daawwattoota keenya algaa akkam bareeduu fi kwaaltii ta'edha. Daawwattoota keenya gatiin algaa kanaa yeroo ammaa kanatti algaa bichaa jechuudha. Yeroo tokko tokko yoo gatii algaa isinitti himnu waan jiru hunda wajjin jedhee nama yaadutu jira. Akkas osoo hin taane gatiin algaa kanaa qarshii 35,000dha. Daawwattoota keenya isin waan barbaadan hunda irratti ejjanii galchuu dandeettanii. Kun asitti immoo daawwattoota keenya algaa biraatu jira jechuudha. Daawwattoota keenya kadiir itti fufee isin beeksisu daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Aashaan baay'ee isin beeksiftee jirtu jechuudha. Biffee lamaanirraa doolaabarraa akkuma san immootu soofaa lamarraa isin beeksiftee jirti kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani immootu xiqqishoo isin dadhabdee jennaan abbaan manaa gaaddisa haadha manaa yookiin haati manaa gaaddisa abbaa manaati jechaan sun hin jirti mire. Akkuma san egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ani algaa kanarraa jalqabee isin beeksisa. Algaan kun nafareenidha yookiin immootu algaa abbaa nama lama yookiin immootu meetira tokkoo fi seentimeetira 50 jechuudha. Isaa yeroo ajajatan obboleeyyan lamaanii gara lachuu obboleeyyan magaraa lachuu obboleeyyan magaraati. Algaa lamaa fi soofaa lamaa fi akkuma san meeshaalee hunda mana keessa lama ajajatanii wal fakkaataa jechuudha. Laala namni afaan waliin qajeelu bakka hedduu wajjin gaha. Kanaaf algaan isii kana kunoo haala kanaan hojjetamee fi bifa isiin barbaadeen dibamee fi firaashni asumatti maal fakkaatu kun irratti galee fi haala kanaan bareedee mul'atee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Algaan kun fuulafiitiin isaa raasgeen isaallee haala kanaan hojjetamee fi bareedee geexamee akkaatama isiin naa hojjedhaa jetteen hojjetamee fi jira. Algaan kun qarshii yeroo ammaa kana qarshii 28 jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya. Komodiinoo lama wajjin jechuudha. Itti aansuudhaan ammas doolaaba qabdi. Itti aansuudhaan doolaaba qabdi jechuudha. Doolaabni isillee haala kanaan algaa isii wajjin maachii tahee fi algaan koomfartiin isii mootuu diimaan kun jechuudha. Asiin dhufee doolaaba isii wajjin maachii tahee fi hojjetamee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kaameraamaaniin keenya isii qoodan keessa kana affeeramanii jiran keessa kana akka nama agarsiisan jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Haala kanaan biyaansi asitti illee iddoo uffata keessatti hojjetamee fi haala keessatti immoo masaabaan itti galu itti hin diramne yaani kabajamtoota daawwattoota keenyaa itti dirama jechuudha yeroo deemu. Inni biraa immoo haala kanaan hojjetamee fi meeshaan kun gara maatii isaanii deemaa fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Gara Aashaa Indaka Dirtu dhuftaniitiin wanni isin dhabdan tokkoyyuu hin jiru. Meeshaalee mana keessa illee qabdi. Buleettiin teenya jechuudha. Meeshaalee mana keessaa kanallee haala gaariin hojjetamee fi qophaa'ee fi jira jechuudha. Yeroodhaaf meeshaa muraasa kana asitti agarsiifne malee jechuudha. Meeshaan isaanii makiina waan hin gunneef qofa meeshaalee kana lamaan agarsiifne jechuudha. Gaaddisatti egaa akkuma argaa jirtan kana kabajamtoota daawwattoota keenyaa anaa fi Aashaan yeroo ammaa kana kaameraadhaan zoom goonteetiin haana mul'istu yookiin immoo viidiyoo naana waraabdu malee jechuudha. Addaan fageenyi anaa fi isii jidduu jiru. Sababuma meeshaan daradaramee yoo xiqqaate soofaa lamatu iddoo kana jira, kumsaatiin iddoo kana jira, biffeetu iddoo kana jira. Yaani qabeenyi kun qabeenya xiqqaa miti. Maal barbaachisaa haa ta'uti eebba barbaachisaa.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa warroonni meeshaa kana laaltan hundi keessanuu maashaa Allah galtanii nama itti fayyadamu rabbi isin haa taasisu jechuudhaan du'aa akka gootanii fi akkuma san isinillee mootuu warri isin barbaachisu guutuun keessanuyyuu dhuftanii Ashaa Inda Kadirtu biraa yoo xalabattan guutumaan guututti seeraan hojjetamee kwaalitiidhaan hojjetamee manatti isinii gala jechuudha. Kanaaf amma kana fakkaataa kana bichaa miti ilaala yeroo tokko tokko mana biratti namni yaadu waa hedduu yaada addisii dhiyeessee yeroo namaa fidu mee ilaalame namatti hin tolu jedhan. Namatti tola jedhama uummata akka wanni hafeen jiru alhamdulillah eessatti immoo kunoo teessoon isaa haala kanaan kanallee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa an xumureen jira du'aa barbaachisaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.